عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtan obboleeyyan ijoollee Oromoo an haajiraadhu. Alhamdulillahi jirra majannaa akka ta'anuyyuu obboleeyyan tiyyaa jiraattota Saudi Arabii warra shabakaa ofii fayyadamuuf jechuudha. warra niitiin baay'ee rakkisaa jiru akka anaatti ofii fayyadamu jechuudha. obboleeyyan tiyyaa moobaayilii shari'aa moobaayiliitti warri fayyadamtanii warri majjaana birrii majjaanuma ta'e 25 hidhamtee isin hidhamtee 39 ta'e itti fayyadamaa jirtanii. kanaafuu barnaamijni tokko tokko ni hojjeta. duraa fi inni kunis baay'ee fayyada. ammaaf immoo ni harkifata, baay'ee harkifata. kanaafuu aappi bareedaa isaa ka baay'ee isin fayyadu akka kiyyatti jedhee yaada qofeetti fayyadamaa jiru. kanaafuu innis kan hojjettanii waliin ilaalla jechuudha. obboleeyyan tiyya waliin ilaalla. aappiin kun ka gubbara agartan kana isa kana jechuudha. ani buufadhee qabaa kun isa kana jechuudha. kun aappiin kana suuraa akkanaa tana qabaa. kun kiyya waan dura buufadhee jiruuf fettaha jira banadhuma jechaa jira. dhifama arabiin jira buufadhee jira jechuudha. kanatti fayyadamaa jira jechuudha. akka gaariitti fayyada obboleeyyan tiyya, akka gaarii fayyada jechuudha. kanaafuu akka isinillee irraa fayyadamtan abdii qaba. keessa ba'ee jira dhifama. inni kana kunoo jechuudha buufadhee itti fayyadamaa jira. kana inni haalaallu waliin cufatee jira jechuudha. amma cufatee jira jechuudha. gisa tokko tokko ni allagama. kun amma deebi'umaan banama jechuudha. waan dhayee kan banutti hin banamu. fakkeenyaaf awwala yeroo galtanii fakkeenyaaf alaabaan kun waan biraatirra jiraachuu mala jechuudha. kun amma Jarmanirra jira, waan biraatirra jiraachuu isaatiin mala. kanaafuu maal gootanii as dhooftanii alaabaa kana biyya kana jechuudha keessa maratattan akka kana dhooftan jechuudha. kun akkuma argaa jirtanii kun akkuma waliin agarraa jirru kuni lakkoofsa 800 irra jira, Jarmanirra jira jechuudha. isa kana irratti dhooftan jechuudha. kun alaabaa kana argitan kana irratti dhooftan jechuudha. Jarmanii kana irratti deebifattanii achi booda inni kanarra jira dura yeroo duraati fi isa kanarra jira jechuudha. TLS kanarra jira. isa kanarra deebifattan ka asfarii qabu kanarra ka daalacha qabu kanarra deebifattan dhifama. isa kanarratti deebifattanii kalaasa gad deebitanii connect gootan jechuudha. nama yeroo inni cufata isan fayyadamaa waan jiruuf jechuudha. gad deebitanii connect gootan akka gaariitti dalagaa obboleeyyan tiyya itti fayyadamee ofii kiyyaa arge jechuudha. baay'ee isin fayyada. itti fayyadama connect gootanii kun akkuma argaa jirtanii dalagaa jira jechuudha. kiyya yoo wala seenu cufatee ofumatti cufaadha. deebi'ee ofumatti banama jechuudha. baay'ee isinis hin xaarsu jechuudha. nabaniif jechuudha. yoo wala isin cuftan bichaa gasin bantanii xixiqqoo isin ni tura. yeroo gadhooftan kana sinjitaa xiqqoo indidaaruma deebitanii jechi odoo isa shabakaa hin ta'ini baraajuma bilbila irra jiru jechuudha. kamati saalaataa kun da'iifa yoo ta'e dafee hin ba'u jechuudha. dafee isiniif hin hojjetu. kun akkuma argaa jirtan amma oon jedhe hojjetaa jira. yeroo cufate immoo of jedha asitti akkuma argaa jirtan kunis hin sossa'uun dhaabataa baname jechuudha. asitti banamee dhaabbata jechuudha. kanaafi kana ta'e obboleeyyan tiyyaa aappii bareedaadha isin fayyadaa jedheeti yaada. akkuma ofii kiyyaatti fayyadametti waliifis dabarsaa irraa qoodama isinin jedha obboleeyyan kiyya. waan beeynurraa waan ofii arginirraa waliif qooduun eeggamaadha. kanaafiyyuu obboleeyyan tiyya jajjabaadha inshaallah. rabbiin biyya teena tanas haa bilisoomsu. rabbiin zaalimas nurraa haa kaasu. rabbiin in danda'a inshaallah. hidhamtoota keenyallee hidhaan ufaa baasu.
kana kata hundu keessanii obboleeyyan Oromoo isin jaaladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.